Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa baga walitti dachaane. Mee egeree biyya keenyaa fi yookiis egeree Oromiyaa fi egeree hawaasa keenyaa viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Hawaasa keenya hawaasa Oromoo, hawaasa afaan koo dhagahu, hawaasa saba bal'aa akkuma gaanfa Afrikaattis ta'e akka addunyaatti beekamtii qabu. Kan aadaadhaaf duudhaa, eenyummaa, afaan waan hundaan iyyuu guutamee jiru hawaasa keenya hawaasa Oromoo. Waggoota dheeraatiif aadaa isaa, eenyummaa isaa, maalummaa isaa, amantii isaa cabsuudhaaf mootummaan irratti hin hojjenne tokko hin jiru. Mootummaan irratti hin hojjenne, mootummaan irratti hin qabsaa'in hin jiru. Hawaasichatu bal'aadha, hawaasichatu hedduudhaafiti yoo nagahee jechuudha. Taatee kaleessaa fi har'a deemaa jiru. Dhimma goleelee Oromiyaa moo gola Oromiyaa jedhan godinaalee fi akkasuma naannolee balleessuu waan jedhamu irratti wanti kun maqaa biraatiin yeroo wayyaanee keessa jalqabee ture. Wanti kun yeroo biraan maqaa biraan bara wayyaanee keessa jalqabee ture fincila qeerroo fi qabsaa'ota akkasuma uummata Oromootiin fashalee jechuudha. Wanti sun maqaa maaster pilaaniitiin dhufee ture. Maaster pilaaniin maqaa bal'ina fi guddina magaalaa jedhuun maqaa maaster pilaanii jedhamuun Oromiyaa dhabamsiisuuf turan. Oromiyaa bakkoota afuritti gargar kutuuf turan. Oromiyaa bakka afuritti kutanii lixa Oromiyaa, baha Oromiyaa, kaabaa fi kibba Oromiyaa jedhanii Oromiyaa gargar kutuuf akkasuma erga Oromiyaa gargar muranii Oromoo wal wallaalchisuudhaa fi walitti diinomsuu wal lolchiisuudhaaf yaadanii turan. Wanti kun kaayyoo yeroo dheeraatiif irratti tumamaa ture. Garuu qabsaa'ota Oromootiin dhaabbatee fashale. Wanti isa fakkaatu ammas dhufee jira. Wanti kana fakkaatu ammas mootummaa ammaa kana keessa dhufee jira. Kanneen akka magaalaa Dirree Dhawaa, magaalaa Finfinnee mootummaa naannoo taasisuudhaaf. Mootummaa naannoo taasisuu. Dirree Dhawaa mootummaa naannoo nuti Oromiyaa jalatti deebitu jenna isaanoo mootummaa naannoo taasisuu. Akkana jechuun maal jechuudha? Qonnaan bultoota akkasuma daldaltoota Oromoo kan ikoonomiin isaanii giddu galeessa ta'e buqqisanii kaasanii warra ikoonomiin isaanii haayi ta'e saboota biroo kan afaan biraa dubbatu kan aadaa eenyummaa biraa qabu fidanii Oromiyaa keessa facaasuu duudhaadhaa fi aadaa Oromoof afaan Oromoo dhabamsiisuu irratti kan isaan kaayyeeffatanii jechuudha. Kaayyoonni guddaan tokko kana. Akkuma magaalaa Finfinnee kana keessatti hojjetan. Magaalaa Finfinnee keessaa Oromoon maal qaba? Akkamitti cabe? Waan kana fakkaatuun, karoora kana fakkaatuun, maqaa kana fakkaatuun cabee magaalaa